turtii taasisu Anayyaantuu Baacaati. Oduu keenya oduu ijoodhaan eegalla. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggansi rakkoo jiru mo'achuuf cimee hojjechuu qaba jedhan. Jilli koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa hojiilee misoomaa daawwachuun hawaasa waliinis mari'atan. Bari kuma lamaaf kudha jaha karoora addaa qopheessinee jira. Tokkoon qonnaan bulaa horsiisee bulaan jiraatan magaalaa Oromiyaa keessa jiru waan sadi karoorfachuu qaba. Tokkoffaa maal akka oomishu, maal akka hojjetu karoorsuu qaba ifatti. Lammataa kan oomishe kan hojjete irraa immoo galii akkamii akka argatu, bu'aa akkamii akka argatu ifatti kaa'uu qaba. Maal akka argatu, maal akka oomishu isarraa maal akka argatu lammaffaa ifatti kaa'uu qaba. Sadaffaa kan argate sanarraa ammoo meeqa akka qusatu ifatti kaa'uu qaba. Meeqa qusata oomisha barana argaturraa meeqa qusata, jireenya magaalaatti hojjeturraa meeqa qusata ifatti kaa'uu qaba jecha. Kun jiraata magaalaa qonnaan bulaan horsiisee bulaan Oromiyaa keessa jiru hundumtuu kana qalbii isaatti sammuu isaatti qabachuu danda'u ture jiraata. Kanaan dura qamadii numti gannaan facaafnu hektaara 900 darbeen beeku. Waggoottan darban kanadha miiliyoona 1.2 bara kana immoo miiliyoona 1.7 irraa kan geenye isa miiliyoona 2.2 irraan ga'uudhaaf hojjechaa jirra. Jallisii hektaara 7,000 irraa kan jalqabne amma bara kana miiliyoona 1.1 irraan kan geenye waggaa 3 keessatti waggaa 4 keessatti bara dhufu garuu miiliyoona 2.5 hojjeta. Karoora kana oo milkeessuu dadhabne hiyyummaa ofirratti ijaara. Uummanni keenya immoo hiyyummaa filachuu hin danda'u. Uummanni keenya kan isaaf malu badhaadhina. Jiruuf jireenya isaa jijjiiramudha. Bara dhufu bara Oromiyaa keessatti raajiitti hojjetu ta'uu danda'u ture jiraata. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan keenya jalqabaa istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneedha kan isin biraan geenyu ta'a. Oduuwwan achi jiran isinitti himuuf immoo amboo maqaasaa qophaa'eera gara sattan isin ceesisa. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Finfinnee irraa oduu galgalaa waliin amboo maqaasaati. Pirezidaantiin paartii badhaadhinaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabsoon galmaa kan ga'u dhugaa yoo bu'uureffatee jedhan. Koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaaf hubannoon kennameera. Kiyyaa Bulee. Koree giddu galeessa paartii badhaadhinaa fi hubannoo kan kennan pirezidaantiin paartichaaf ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo hundaa qabsoon galma ga'uu kan danda'u yoo dhugaa bu'uureffatee jedhan kanaaf isa irratti hojjechuun barbaachisaas himan. መጀመሪያ የራስህን ሪያሊቲ ይዘህ የዛኛው ሪያሊቲ ለመስማት ከፈለክ ቦታ ተቀያይረ ካየኸው የሱ ሪያሊቲ ካየህ በኋላ ወደ ትክክለኛው እውነት ጀልቀባ ዱጋ ከንኬ ባቴ ዱጋ ኢሳካ dhaggeeffachuu yoo barbaadde iddoo jijjiirtee yoo ilaalte gara dhugaa isa sirriitti siliindariitti ol guddachuuf balbala bana. Gara siliindariitti guddachuuf ati bakka tokko dhaabbattee kan isa kaanii hin dhaga'u yookaan jettu taate balballi cufameera jechuudha. Ati dhugaa bira hin geenne innis bira hin geenne yoo ta'e immoo marii fi waliigalteen keessanis sababa amala keessan lamaaniin karatti hafaa jechuudha. Kun dhugaa fi sirrii jechuudha. Inni biraa immoo dhugaa fi haqa isaati. Innis wal caala. Dhugaan baay'ee isa guddaadha. Isa kana irratti sirriitti hojjechuu qabna jechuudha. Namni baay'een kan koo sirrii natti beeki jechaa ol dhugaan garuu qaamuraasaan kan qabamu miti sitti daan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed የብዙ ሰዎች ችግር እንደዛ ነው። እኔ አይቻለሁ እኔ አውቃለሁ ይላሉ። ያ ፋክት ነው። የብዙ ፋክት ጥርቅም ነው አንድ ትልቅ ግዙፍ እውነት የሚፈጥረው። Namni baay'een kan koo sirrii natuu beekaa jedhaa oola. Dhugaan qaama muraasan kan qabamtu miti. Dhugaan ifa salphatteen argamtu sirrii ta'uu qabdi. Karaa salphaan kan qabamtu miti. Dhugaa argachuun dhugaan jiraachuu gaafata. Dhugaa beekuu fi dhugaan hojjechuun tokko miti. Itoophiyaatti roga siyaasaanis ta'e roga biraa hundaan kanatu rakkoo ta'aa jira. Rakkoon biraa dhugaa wallaallee qofa osoo hin taane osoo beeknuu balleessuunis jira. Amaloota kana